ينطري لكن تري ورجي صوتاتي يرو لما فاتي فرقبو كيست كفتيتي سينا صوتاتي مو موتيلا كيسا وجدتو كيسا كبجان غير من سريسا تجيجيرم تيجو إيجا دكتور أما تبني قال كنت وانا أني فكرت Isa kau danda. Maling taja. Flashy sofa kisa kamu? Malu sama kete devi. Namtana ni isa boksiti. Mana kan utum berbadan dulu tergir. Yes, bingo. Arkedir. Amma. Malu cer. Meeshaa wayin bakka kaa'ee dhabeessan barbaadaa ture. Meeshaa maali? Kitaaba. Eeyyee kitaaba. Isaan barbaadaa ture. Kitaaba tokko barbaaduuf mana kana gooteere? Nan bittimsi miti. Amma nan sirreessa. Argatteere? Maal? Maali? Kitaaban dhabee barbaadaa ture hin jenne amma? In arganne. Tarii kutaa kee keessa jiraachuu danda'a achi ilaali. Tole. Maalidha? Kun hundi kilaasikaalii Kooriyaati moo? Egaa kilaasikaalii warra Jaapaanii takka immoo kan Kooriyaa takka kan Chaayinaatiin bashannane.
Muuziqaan baafa koo kun baay'ee namatti tola. Kaleessa dhalattee na gowwoomsuu yaalti. Tish! Maal qabu otoo hin kattaayiwaanii fi kan Mongooliyaa wayii itti fe'ee fiira ta'e. Sila baafa koo dhaquun koon oollee isa sotoon itti dabalee fiira ta'e maal qabate. Bararoo wayii jedhee Saamsoon. Daayirtuun akka keetii kun isa mudatteeti. Dhuguma bararoo wayii. Akkam siif ta'aa jira? Waan raatu sana burjaajessee waan ati hunduma isaatti kaasee. Maal jetteen? Ani urjii dandere. Si amaneere? Dhibbaan dhibbatti na namanne garuu bitaa itti galeera. Yaariin ajjechaan irratti raawwatameen du'arraa ooleera yeroon jedhuun otoo argite naasuudhaaf fincaan ofirratti gadhiisee oole. Garuu eenyutu sirriitti raawwate siin jenne? Naan jedheera. Ani gowwaadhaare yeroon hojii koonatti ga'eera jedheen dhiisee deeme. Waa'ee reenfaa ittiin kaasne? Suuta jedhi. Yaadadheen bar waa'ee reenfaa yeroon itti kaasu. Mee dura tasgabbaa'i. Dhiisi nama wanti meeqan ajjeesne kanatu ajjeesa jetteetu. Maarree waa'ee reenfaa utuu ittiin kaasiniin hafuura ta'etti dhiyaadha. Inumaayyuu urjiin dhufteetu hin taane inni du'ee urjii bira waan dhaqeen itti fakkaadha. Annama ajaa'ibu immoo duus tasuma isheen argu. Inni si ol isheen immoo jannata jirti waan ta'eef tasuma ol arguu hin danda'an. Ofitti amanamummaa kee utuun hin dinqisiifatin hin darbu. Garuu immoo yeroo inni baga olti jedhee na hammatu qaama koorraa torbaan qabaa waan irra deemu natti fakkaate. Torbaan qabaa argitee beektamoo? Dooktoreen baasuuf si seeratuun siin jedhumoo torbaan qabaan isa caalu immoo jira? Iddoon garaa kee ga'e fakkaata. Atoo garaa kee irraa kolfite. Salphaamo reef waan garaa kunaaf dubbatte. Maal barbaadde bakka kanatti nama? Akkana? Inumaayyuu kabajna fi haala kanaan natti haasa'uu jalqabdeetta. Si kabajee dhumni isaa maal akka ta'e argee bara. Maal jechuudha? Hiree amanee gumiidhaan kanan miidhame caalaa si amanee kanan miidhametu caala. Isi malee balleessaan kan keetu caala. Kan keetu caala jechuun maal jechuudha? Gammee guyyaarraa kanan si barbaadeef dhimma hireef jedhee obboleettii koo baay'ee miidhaa jirta. Guyyaa tokkollee nagaadhaan manatti galtee hin beektu. Yeroo hundumaa gaafa isheen manatti dhiphattu nan arga. Miidhamni koo bilbila maatii kootii siif kennuu nan danda'a. Bilbiliitii isaaniin gaafadha. Mallaaf godha? Akkuma ati miidhama hiree mana keessatti argaa jirtu isaanis miidhama koo akkasitti himaniif. Ati immoo maal taatee miidhamte? Si yaadachiisu bakka kana teenyee natti fakkaata hireen hariiroo gumii waliin eegalteetti gaabbiteetti lammaffaatti hin deebitu maal kan naan jechaa turte. Maalree? Akkas naan jettee ganama isaadha amartii qubee gaa qabu kan isheen mormatti godhattee dhufte. Gammee jechuudha jennaan dogoggoriin gumiinis qubee gaadhaan kaa'aa jiranii natti qoosanii wal hammatanii deemu. Eenyu? Hiree immoo? Tisiif dabalu obboleettiin koo miidhamaa jirti jettu kun gaafa gumiin amartii mormatti godhee adda ishee dhungatu ija kootiin hin arge. Gammee. Akkan si beekamneef sobdeen sobaa jirtu akkan taane. Mana tokko keessa jiraattu miti galiitii ishee gaafadhu. Ilaa beeka. Kana booda hiree miidhamaa jirti jettee dhuftee natti haasofta taanaan harka rabbiis hin mufachiisa. Anis maatii koof ilmoo tokkichaadha. Isaanan marara. Wanti na gaabbisuusu tokko garuu jira. Maalidha? Dooktar Eebbaan waa'ee viidiyoo waan naan jedhe sitti meeramti. Urjiis viidiyoo bilbilaan waraabee sakaale sanaan jedhe. Eeyyee. Isa hireetti himnaan mucaan nagaan natti haasa'aa jirtu natti jijjiiramte. Naaf hin galle natti jijjiiramte maaliif? Anoon beeku. Rifaatuudhaan baatee deemte. Waan ta'e waan beektu natti fakkaata. Gaafachuun barbaada. Giifti gaafachuu gaafadhu. Garummaan seenaan akkasiin jedhe akkatti nima.
Maaliif? Ila maal seete gifti. Oduun garaa kamiin akka tamsa'u hin beeku. Kanaafuu hiree qofa otoo hin taane nama kamittiyyuu akka himu. Hin yaaddeen. Eenyutti iyyuu nima. Kun iccitii anaaf si gidduutti af ta'uu qaba. Kan naaf hin galle garuu viidiyoon sun maaliin? Anoo hin beeku. Natti nimi. Maaliif barbaadde? Maal jechuudha? Inni yoo na gaafate maal jedheen deebisaaf? Tarii inni yoo na gaafachuu baate ani dursee isa gaafachuun qaba. Garuu immoo waa'ee viidiyicha sana haasa'uuf viidiyoon sun maal akka ta'e baruun qaba. Innoo dhugaa keeti. Edaa kunis jira. Waa'ee viidiyoo qofa miti. Tapha amma eegalleef waa'ee urjii tokkoon tokkoon isaa beekuun qaba. Akkamitti beekuu dandeenya ree? Yaa seenaa osuma itti yaadiniin taphattuu taatoo lamaa ta'e bar. Kan si ajaa'ibu akkuma tasaatti yeroo tokko ani kanan jedhu tarii kennaan koo taatoo ta'a laata? Maaltu beeka? Ta'uu danda'a. Waraqaa eenyummaa? Maarree karaa irratti na dhaabaniiti bara. Ni beektamoo? Hin beeku. Tokkotu karaa irra na dhaaba. Maal siin jedhe? Jalqaba irratti waraqaa eenyummaa haareffamee qabdaa naan jedhe. Hin qabuun jedhe. Itti fufee paaspoortii haareffamee qabdaa naan jedhe. Maal abbaa isaa barbaadeeti? Sitti muufii miti. Hin qabuun jedhe. Amma sitti fufee eeyyama konkolaachisaa haareffamee qabdaa naan jedhe. Achiin namicha ani kanan qabu jaalala haareffamee naan jedhe. Amma qoosa dabalteetti. Jaalala haareffame? Namatti tola. Irree. Akkam jirtu? Maal taate? Yaadaan badde bara. Yaada keessa galee. Maal abbaa isaa yaadde? Qormaatis ga'ee miti ree? Maarree erga yoomiitii qormaan isa addeessu jalqabe. Si mitiin bara nuti itti dhiphata malee. Araaramuu keessan nagee baay'ee isiniif gammadeera. Eeyyeen. Gurmuudhaaf yoomiitu mooraa keessi jaalala keessan malee hin bareedu. Jaalala keessaniin alasii waliin nutti fakkaate maal nuun jedhanii walitti nu araarsan. Isiniif jenneeti bara. Manni barumsaa keessi qorruurra jennee walitti araarama. Miti jedhaa egaa kana caalaa isiniin jeequ. Toli bareedduu koo yeroo gaarii qabaadhu. Ati garuu maal taate? Maalidha? Maalan godhe? Gammee waliin akka wallolan osoo beektu gaaffii hafuura kuttaa? Kana waliin maaltu walitti fidare? Akkanatti yeroo nu argitu yookiin hin gadditu yookiin immoo hin hafti. Akkasiidha. Anaaf yoom naa galeere? Malee hireen barnootaaf dhiphachuun ishee sitti mul'atu? Dhiifaman gaafadha waame. Si dhukkubamoo? Erga faaraa ta'uun koo namni faaraa saddoo ga'een ta'a jedhee tananii. Ati faaraa miti. Jaalalleen koo araadaa. Isayyuu kan araadaa caalu. Dhiis malee qorra kanaan akkanatti nu hidha. Ani araadaa lama qofan beeka. Tokko jaalallee kooti, tokko immoo gadda keenya. Jiituu har'a qoosaa kee hin dandeenye. Qonnaan akkamii? Ammaan jedhu wal'aansoo qabaa jira. Maalidha? Amartiin kee hoo? Amartii maalidha? Kophee gaadhaan amartee hojjechiiftee turte. Nan sobde miti? Har'a gammee waliin wal argitee turte? Gurbaaf jajjuu sanaaf jedhu lammaffaa waliin arguunaan jetteen turre? Ture. Ifama naaf godhe. Gammee naaf sisuuf haa ta'u gumii waliin ta'utu na gammachiisa ta'e hin beeku. Ani immoo of tuulummaa kootu na ajaa'iba. Of tuulummaa? Maal jette eenyu irratti? Gammee irratti qaba. Adabadhuutii taa'e isheen obboleettii kootii eenyu caalaan beeka. Gurbaaf tuultuu sanaaf jedhu lammaffaa waliin argitutti hin jedhin ture.
amartii hojjechiiftoonni morma keetti kaa'u gammeen argee ture. Dhugaa jettaa? Maal siin jedheera? Kana booda waa hireenatti kaafnaan si mufachiisan. Maal? Si mufachiisa? Siin immoo? Maal jechuuf? Dhugaa qaba bar. Kanaan dura waan meeqan ittiin jechaa ture. Abdiin taane kennee fi naamanii ture. Waan barbaade yoo ta'e akkamitti siin akkas jedha? Karaa kootiin yeroo dhufan akkuma akkas naa taatu. Karaa gammeetiin yeroo dhufan isa ta'u akkas taatee rakkoo maalii qaba? Waliin barree jechuudha. Inumaa sitti dhaaddata? Tasgabbaa'ii malee bareedduu. Isas ta'u miira qaba. Onnees qaba. Akkuma nama kaanii gadduus dheekkamuus danda'a. Waan haariif immoo kana dubbate. Yoo amma maari'u kun qaanni dabara. Amma lamman keessan kan isin irratti xiyyeeffachuu qabdan qaawwaa keessan cufuu irratti ta'uu qaba ture. Qaawwaa biraa uumuudhaaf of hin qopheessina. Naamani wanti hundumtuu kan inni cabu baqaquu irraati. Qaawwii yeroo baqaqetti hin suphamne immoo erga cabeetiin fayyu. Nama ajaa'iba! Jaalalli akkam namatti tola. Qofaa kee boraatii hammattee bultee gaafa qofaa kee deemtullee baay'ee nama jibbisiise. Siinsi argeera bara. Gifti jajjabeessuu gaafa deemnu isaatti gonkumaa nama jajjabeessuu. Jaalalli namaa jiru yoo sitti meemaa rakkoo qabu. Simmiti diinni ko yoo miidha kan akkas raajinatu. Maal qabatuun araaramiin akkasumaan haftanitti tuute. Yoomis ta'ee jennaan giiftii wajjin jaalala waadhaan namaa jiru bara. Si qofaadha kan hin carroomne. Bagan hin carroomin. Maal si jechaan ture? Jaalala jechuun wayyoo gurbaana na maaliif nan dhiistu? maal argite? Kana booda kitaaba ajaa'ibaa tokko isiniif maxxansuun goone. Mata dureen isaa maalidha dhaan hin jettu? Tole maalidha? Faayidaawwan jaalalaa 15 fi faayidaawwan wal quunnamtii saala 22 jedheen isiniif barreesse. Abshirri yaaddeen maxxansa jalqabaa siifan kenna. Erga gochuun keenya ollee immoo mallattoon keessa akka biraa qaba. Kun gaaffii maalii qaba? Jala isaa irratti maal jedheen si barreessa jetta? Nama jaalala gammeedha jedheen. Tuffii akkamitti ammoo yoona tuffatteedhaati? Maaliin amma raatte moo? Hirre rakkoo jira? Rakkoon kana caalee maaltu jira? Kun abbaatattee deemaa jirta? Yoo of kabajjisiif wayya. Yoon of kabaju baadhee maal fidde? Amma naaf gale. Sababan fuula si dhowwadheef inna sin qalbii isaa teettee dhufte? Na dhageessaa qalbii kee fudhattee qilee lixuu dandeessa. Of kabaji kan naan jettu ati kabaja eessatti beekte? Otoo kabaja beekteeti ija jabaattee beekaadhaan si mufachiisan jettu turte. Ahaa, edaa isa tokkostiin si urgufaa jira kaa. Sin obboloonni kun maaliif jireenya koo keessaan baatan? Jireenya maalii qabda silas? Waan anaaf si gidduutti uumame otoo isa biraan ga'uu baattee si fooyyatu. Yare, tasgabbaa'e. Deemnarraa. Gammi sarara diimaa darbaa jirta. Anatti sarara diimaa sarara minatti mul'achaa jira. Saamsoon argaa jirta? Maal ta'aa jirtu sin namoota gurguddaa miti moo? Diim. Siin ani hireedha bara. Obboleessa ishee eenyuudhaan kan hin qixxeessin ani hireedha. Kan immoo sirriitti bareechitee beekta. Lamaan keessan boolla lixuu dandeessu. Siinis dabalatee. Kana booddee isa bira ga'uu mitiiti. Naannoo inni jiru geessee jennaan. Hiree ati takka sammuu kee keessatti yaaddee hin beekne waliin wal si barsiisa. Ani garuu cafa qabeettiidha jedhu. Akkamitti? Namoonni ifa manaaf godhu jedhee yaadne hundumtuu ifa manaaf gochaa jiru. Kan Saamsooniif kan yoomii osoo na ajaa'ibu kunaatis ifa manaaf godhe. Dhiifama nama gaafatanii dhiifama argachuu ana caalaan namni beeku hin jiru. Namoota baay'ee gaddisiisee otoo isaan dhiifama naaf godhanii of biratti utuun arguu an namaaf akkamitti dhiifama gochuun natti ulfaata. Garuu jechoota yaaduuf namatti ulfaatan baay'ee siin jedheera jechuudha. Dhugaa dubbachuuf
sitti gaddeera. Garuu immoo walakkaan hiree irratti godhe ati narratti hin goone. Isheen garuu sana hundarra dabartee mana koo dhuftee na qo'achiisaa na dhukkubsachiisaa jirti. Wanta naaf godhame keessaa waan xiqqoon godhe. Waan hundaaf galatoon. Homaa miti. Maali? Waa'ee yoomii si gaafannaan maal akka naan jette beektaa? Ani hin beeku. Maal asiin jedhe? Namoonni yeroo tokko tokko wantoota isaan gatan yeroo namni jalaa fuudhu naaru. Tarii akkas akka hin taane jedheetan. Ani jituu moo? Nan barree jechuudha. Giiftii. Jaallattiittaa? Yoon jaalladhe isa jaallachuunis ta'e isaan jaallatamuun carroomuu dhabar. Yoomii jechuun shamarrii kamiyyuu utuu kan koo ta'ee jettee dhiira hawwitu dhabar. Garam. Giiftii wanti kun natti hin bariine. Jiituun hin hafte miti? Maal haa ta'u jedhee hin hafu. Tarii wanti miiraan beekamu. Sittis dhiiruu waan hin jirreef. Na darbuunsaas nan quuquu gaaffii jaalalasaas fudhachuu dhiisuu kootiif gammaduudha. Anis gaaffii jaalalaa siif dhiyeesse fudhachuu dhiisuu kootiif gammaduudha. Edaa akkasiis hin jedheen ture. Jedhi ammas of komadhu. Dhugaa baay'ee natti dhaga'ame. Akkuma ati duraan jettee yoomiin baay'ee nama gaariidha. Baay'ee nama gaariidha. Oolmaansaa akkasitti narraa ba'een aarsaan naaf kaffalee kan dubbatamee dhumu miti. Jaalalli kun baay'ee dhuma siif gale. Baga naaf gale. Namni nama hayyuu akka yoomii dhiisiitii maafiyaa yoo hin jaallatamti. Of eegi. Eenyuun tuquuf maal jechuu barbaadde? Ani maqaa namaan dhoofne bookee tafkii bararoo jedhee maqaa namaan dhoofne. Maaloo giiftii maqicha hunatti waamini. Hiree maaloo nan dhugsi? Maal? Dheengaddaa akka Dooktar Eebbaan Urjii viidiyoo waraabe sitti himee jennaan ariifattee baate. Wanti beektutu jira? Ogummaa isaa hin mirkaneeffanne. Maal seeta guyyaa tokko filaashii wayii ergee ittiin PDF buufachuufan ture. Edaa filaashichi kan Dooktar Eebbaa ture. Sana booda baay'ee rifate. Dhugaa moo? Keessa waan jiru argiteettaa jedhee baay'ee na dhibbise. Dhugaa dubbachuuf jireenya koo keessatti Dooktar Eebbaadha akkas ta'u argee hin beeku. Filaashichi maal qaba? Anuu hin beeku. Hiree maaloo nan sobiin? Isa dhugaa beekaan koo aduu hin beeku. Hin argine. Garuu immoo Dooktar Eebbaan sababa malee akkas hin ta'u. Dura yeroo Urjii waraabeera jettee natti himtu isa cheekgochuudhaaf hin fiigee ba'e. Argiteera? Dhokseera. Mana keessa bakka hin barbaanne hin jiru. Dhokseera. Akkuma ati jettee Dooktar Eebbaan ajjechaa hojii keessaa harka qaba laata? Lakki harka hin qabu. Harka keessaa qaba kan jedhamu nama gargaareedha. Inni garuu hin gargaarre. Ofiif ajjeese. Warra lafa duwwaatti morman irraa gara shakkuutti dhufuun keeyyuu waan guddaadha. Isa kan biraa yeroon iyyuu hin hiika. Eenyutu yaalii ajjechaa irratti raawwatee tureette? Maal siif godha? Haaloo baachuuf immoo? Siinatti dhufe. Kamaara koo qaba. Akkam?
Aniinyu Ani urjiidhaan hin jennu. yoomteeyo anaaf jettee maaliif kana keessa galte? Hariiroon gidduu ture dagattamu. Hariiroo akkamii qabna turre? Gaafii kana tun namni biraa na gaafatee nan ajaa'ibu ture. Garuu ati waati. Ani ol si gaafadhe maal rakkoo qaba? Intallan urjiidhaan jettu hariiroon gidduu ture dagattee na gaafattu na ajaa'ibtu. Natti himi viidiyoo sana maaliif nama laabde? Waa'ee viidiyoo maali jetta? Viidiyoo bilbila kee irratti baachaa turte. Yeroo dhumaatiif hin si gaafadha. Ati urjiidha moo seenaadha? Gaafiin baay'ateef deebisaan jijjiiru. Ati tokko qofa si gaafadha. Kana booda si gaafadha. Tole. Urjiidha. Urjii gaaddisaa. Taphni kun otoo asirratti nu ga'e wayyu. Akkam? Waan amma yoo laattaa isaa turte asirratti riikardi godheera. Yoo raabdeewu. Amma afaan keetiin namni urjiidhaan jetteetta. Urjiin immoo duuteetti jedhamee qorannoon seera gaggeeffamaa jira. Kanaafuu kun seeraan si gaafachiisa. Amma wanti narraa eegamu ani fuudhee kana poolisootatti kennuu qofadha. Isaa booddee anaa fi warra akka koo akka du'a ishee kanaan shakkamanii maqaan isaanii badheef itti gaafatamtaa jechuudha. Urjii sootaati yeroo lammaffaatiif harka koo keessatti kufteetti. Seenaa sootaati immoo hoteela keessa hojjettu keessa kabajaan gara mana sirreessaatti jijjiiramtee jechuudha. Tokkoffaa kana dura waan asitti manatti fakkaate. Dachee kanarraa wanti nan hin beekne tokko sodaadha. Yoo dandeessetti wal barsiisi. Inni lammaffaa. Inni lammaffaan immoo bilbila kee irratti isa waraabde sirriitti dhaggeeffadhu. Natti himee doktor. Biyya eessaatti bilbilli cufamee kan waraabu? Yanture. Lakin turre. Kaleessa faayila bilbila keetiin qabattee anti taphatte. Har'as bilbilaa moo? Maal taateeti? Tooftaa jijjiirii malee. Namni kaleessa hoolaa ta'ee dhufa. Har'a immoo yeeyyii ta'ee dhufa. Akkuma koo jechuudha. Urjii sootaatiin yeroo lammaffaatiif harka koo keessatti kufteetti. Seenaa sootaati immoo hoteela keessa hojjettu keessa kabajaan gara mana sirreessaatti jijjiiramtee jechuudha. Egaa doktor, amma taphni gara kootti waan naanna'ee fakkaata. Yoo xiqqaate urjii sootaati yeroo lammaffaaf bilbila koon harka koo irratti kufteetta jechuun kee bilbila keetiin cubbuun irratti hojjette akka jiru immoo ragaadha. Kan biraa immoo xiqqoo suuta jennee ilaalla. Akkuma siin jedhee anaaf si waan baay'ee eegalle malee hin xumurre. Guyyaa gaarii qabaadha.